Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 haga sa'a 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'a 6:00tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 haga sa'a 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 haga 7:00tti, dambalii gabaabaa meetirbaandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas guyyoota roobii, jimaataa fi dilbata meetirbaandii 19 kiilooherzii 15,420 irratti, guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 haga 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan, guyyoota jimaataa fi dilbataa ammoo sa'aatii 8 haga 8:30tti afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti qilleensarraan isin dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Qophii sa'aatii kanaa beeksuudhaan hanga xumuraatitti kanan isin faana turu an Baarantuu Gadaati. Oduun hangafa qophii keenya hundaati. Oduuttaan sudhaan immoo ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoorraa laatametu isin naqqaba. Ijoon dubbii adda bilisummaa Oromoo haala yeroo irratti xiyyeeffate erga simbira gahee booda 9 guyyaa fincilli diddaa gabrummaa finiinee itti eegale waggaa 11ffaa ilaalchisee ibsaa qeerroo bilisummaa Oromootu isinii dhiyaata. Xumura qophii keenyaa irratti immoo gaafii fi deebii qabna. Gaafiif deebii kanas kan taasifne dargaggoo sabboonaa Oromoo Muwaaz jedhamu kan yeroo ammaa kana biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti hidhamee jiruu fi akka reebamuuf uleen 120 itti murtaa'e waliin hundumaa hanga xumura qophii keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin ceesisa. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya, sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa. Anfaa'ol Jaalataati. Humni addaa jiddugaleessa Oromiyaa naannawaa Buraayyuu fi Sabbataatti tarkaanfii qabeenyaa diinaa irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Humni addaa tarkaanfii qabeenyaa wayyaanee fi jala fiigdota wayyaanee irratti fudhatu cimsee itti fufuudhaan jiddugaleessa Oromiyaa Buraayyuu naannoo Gafarsaa bakka addaa teeknooloojii jedhamutti tibbana mana jireenyaa ergamaa kaabinee wayyaanee ta'e Kaffaalew jedhamu barbadeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun onkoloolessa 29 bara 2016 magaalaa Sabbataatti kan argamu dhaabbanni 8MT jedhamu humna addaatiin kan daareffame yoo ta'u, akkasuma qabeenyaan diinaa fi alagoota wayyaanee jala fiiganii kan birootis haleelamuu gabaasni arganne ifa godha. Ilmaan Oromoo sabboonoon waraana wayyaanee keessaa gara qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'tti dabalaman tarkaanfilee diina irratti fudhataniin kasaaraa guddaa irraan gahan meeshaalee waraanaatis dhuunfatan. Ilmaan Oromoo waraanaa fi poolisa mootummaa gabroonfattuu fi goolisituu wayyaanee keessaa uummata isaanii haala suukaneessaan fixaa jiru tajaajiluun ga'uu qabaa jedhanii murteeffatuudhaan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuutti dabalaman walitti fufiinsaan Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti uummata waliin ta'uudhaan humna diinaa irratti tarkaanfilee jajjaboo fi diina rifaasisa fudhatu jabinaan itti fufanii jiran. Haaluma kanaan onkoloolessa 30 bara 2016 sa'aatii 3:10 irratti humni qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuutti dabalamee falmaa gaggeessaa jiru kun baha Oromiyaa godina Baha Harargee naannoo Dirree Dhawaa Aashaa Dawwalleetti waraana wayyaanee Agaazii jedhamu ilmaan Oromoo irratti yakka waraanaa raawwataa jiru haleelee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota Agaazii 5 yeroo ajjeesu garii isaanii ammoo madoo taasisee jira. Lola kanarrattis qawwee Akaamaa Habbaa 20 rasaasa 30,080 ol akkasumas mi'oota biroo diinarraa booji'uudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira.
mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo waraana isaa keessaa yaamicha qabsoo saba isaaniitiif awwaatuudhaan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa dhufuun haalaan kan isa yaaddessee jiru waggaa ta'u humna ummatatti dabalamee falmaa jiru kanaa fi ummata gargar kutuudhaan warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa dhaabuuf abjootuun labsii yeroo hatattamaa labsullee falmaan fininee itti fufee jira. Godina Shawaa Lixaa ganda Tsihoo Qarraa keessatti haati warraa milishaa wayyaanee qawwee isaa fudhattee miliqte. Akka odeessi nu ga'e ifa godhetti ajjechaa fi dararaa suukaneessaa mootummaan wayyaanee lammiilee Oromoo irraan ga'u arguu garaan kan dadhabate sabboontuun Oromoo haadha warraa milishaa wayyaanee taate qawwee diinni abbaa warraa ishiitti hidhe jalaa fudhachuudhaan baduun dhagahamee jira. Wayita ammaa kana humni faashistii wayyaanee Agaaziin dubartii Oromoo sabboontuu meeshaa fudhattee miliqte kana qabuudhaaf naannoo keessa barbaadaa akka jirus ibsamee jira. Tarkaanfiin gootummaa dubartiin gootittiin tun fudhatte gootummaa fi fakkeenyummaa dubartootaa mul'isaa jechuudhaan odeessi nu dhaqqabe ifa godha. Loltoonni wayyaanee labsii yeroo hatattamaa baheen dahatanii godina Wallagga Lixaatti lammiilee irratti yakka suukaneessaa raawwataa jiraachuun barame. Odeessi 2/2/2016 nu dhaqqabe akka hubachiisutti lixa Wallaggaa Dambidolloo keessatti humnoonni waraanaa fi tikaa mootummaan wayyaanee labsii yeroo hatattamaa baanu sababsatee bobbaase naannolee baadiyyaa fi magaalotaa keessatti shamarranii fi dubartoota dirqiin gudeeduu akkasumas lammiilee Oromoo ajjeesuu fi hidhuutti fooleffatanii jiran. Humnoonni sirnichaa yakka suukaneessaa halkanii guyyaa raawwatan kana ijaagurra addunyaa jalaa dhoksuudhaaf wayyaaniin tajaajila intarneetii kan kute yoo ta'u keessumaa dararaan naannawa Dambidollootti raawwatamaa jiru ulfaataadha jedhameera. Hidhattoonni murna faashistii shamarran bakka arganitti gudeeduu abbaa warraa sansalataan hidhanii fuullee isaatti haadha warraa gudeeduu akkasumas abbaa fi haadha duratti daa'imman umriin isaanii waggaa 6 fi 7 gudeeduudhaan bineensummaa raawwachuun diinummaa fi jibba hundee jabeeffate Oromoof qaban agarsiisaa jiraachuu odeessi arganne ifa godha. Kana malees lammiileen miidiyaalee mootummaa wayyaanitiin ala jiran dhaggeeffatan miidhaa hamaan irra geessifamaa jiraatus maddeen ni ibsu. Yakki kun naannolee Oromiyaa adda addaa keessattis bifuma wal fakkaataadhaan raawwatamaa jiraachuu kan addeessan maddeen keenya ummanni yakka dhala namaatiif hin malle irra gahaa jiruuf odoo harka hin laanne humnoota diinaa fi OPDO dura dhaabbatee falmaa akka jiru ifa godhan. Baha Oromiyaatti basaasonni wayyaanee golgaa poolisummaatiin ummata hiraarsaa jiran saaxilaman. Baha Oromiyaa ona jaarsoo magaalaa Aanannoo Mixee jedhamtu keessatti poolisoonni basaasota wayyaanee ummata hiraarsaa turan Ziyaad Ahmad Yuusuf fi Abdii Wallaggaa jedhaman saaxilamanii jiru. Ergamtoonni kunneen magaalaa Aanannoo Mixee keessaa nama abbaa dukkaanaa yookaan suuqii ta'e Muhiddiin Sheek Umar jedhamu dargaggoota 3 waliin qabuudhaan waraana Agaazii Command Post jedhamutti dabarsanii kennuutu ibsame. Lammiileen basaasota kanneeniin qabsiifaman kunneen mana hidhaa magaalaa Hararitti darbatamanii hidhaan ji'oota 6 akka itti murteeffametu barame. Poolisoonni hojii diinummaatti bobba'an Ziyaad Ahmadii fi Abdii Wallaggaa jedhaman kunneen dalagaa farrummaa kanarraa daddaffiin hin dhaabbatan taanan tarkaanfii adabbii irratti fudhatamuuf gaafatama lubbuu isaanii fudhachuu akka qaban qeerroon Baha Oromiyaa akeekkachiisee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnus kanumaan raawwatee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiilooherzii 15,000 fi 420 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufeetti jira. Akkuman mata duree irratti isinii ibsuu yaala ittaansuudhaan kan isin biraan geenyu ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa haala yeroo irratti laatame ta'a. Ammallee nu faana bu'a. Ummattootaaf moo ummattoota irratti muudaman ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo safuudham ija jabeettiin warra mana afaan keessi jechuun akkanam safuu jechisiisam. Wayyaanee biratti kan muudamu eenyu akka ta'e har'a akka haaraatti kan walitti himan miti. Wayyaanee fi sirna wayyaaniin durfamuuf amanamaa ta'uun ulaagaa isa jalqabaa fi dhumaati. Kana cinaatti waan barbaachisu homaatu hin jiru. Dandeettii aantummaan ummattootaa ogummaa kan jedhan barbaachisoo miti. Meeqatu ogummaa isaatiin hojjetaa ture? Meeqa kan dandeettii isaan aangootti ol fidame? Mootummaan wayyaanee jalqabaan gar'aatti kanneen isaaf amanamaa ta'aniin alatti
yeroon itti aangoo kenne yookiin muudeen jiru. Muummichi ministeeraa wayyaanee kanaan dura paartii biyya bulchuuf amanamaa ta'uun hundarra murteessaa ta'uu kanaan dura dubbate akka ture kanneen yaadatan kanneen sadaasa tokko bara 2016 ministeerummaan muudaman arguun waan raajeeffatan hin qaban. Hundi ministeerota muudamanii waggoota 25 darbaniif sadarkaa gadiirraa eegale waliin hojjetaa warra turan ta'uu eenyu kan hin beekne. Hedduun isaanii Suudaanis haa ta'u harka lafa jalaan kan ilmaan ummattootaa ficcisiisuu keessatti hirmaannaa olaanaa qabanidha. Warqinaa Gabayyoo wayita koomishinara poolisaa turetti kan ilmaan Oromoo irratti raawwataa ture kanaaf ragaa ta'a. Kanneen biroos kanarraa adda miti. Kan of jaju hin dogoggoru akkuma jedhamu yoo ta'e malee dhuguma kanneen muudaman kun ummattootaaf hojjetuuf moo ummattoota irratti hojjetuuf muudamanii? Amanamummaan isaanii hoo wayyaanee TPLFif moo ummattoota Itoophiyaaf? Deebiin gaaffilee kanaa ummattoota Itoophiyaa jalaa dhokataa miti. Hayilamaariyaam Dassaalany namoota muudaaf paarlamaa federaalaatti dhiyeeffate hunda hanga isaaf danda'amu faarsee jira. Waan hundaan asaftee kan hin qabne ta'uu qaaniin alatti lallabeera. Waan dhaadheessuu kan itti hafe hin jiru. Sirni wayyaanee of haaromsaa jira jechuufis aggaammate. Dhimmi garuu isuma beerri wal jajjabeessuuf addooyyee waliin jettu sana jalaa fakkaate. Uummattoonni Itoophiyaa jijjiirraa sirnaa barbaadan malee jijjiirraa namaa akka hin ta'in ifaadha. Uummanni Oromoo miiliyoonotaan guutummaa Oromiyaa keessatti addatti ammoo Bishooftuu Harsadeetti daawun wayyaanee kan jedhe Muktaariin Buusaa Lammaa Magarsaa fidaa jechuufi miti. Asteer Buutee dammituun aangoo ministeerummaa qabachuu qabdi kan jedhu yaadurraas hin turre. Kan uummattoonni qabsaawaniif sirna cunqursaa faashistii suphuuf osoo hin taane aangoorraa qaarsuufi. Ministeerota muunne jedhanii uummattoota sobuuf yookiin gowwomsuu dandeenya jedhanii yaadan yoo ta'e of soban. Uummattoonni Itoophiyaa sunsumni jijjiiramuun ittoo akka mi'eessine bareechanii beekan. Kanaafis qabsoo itti jiran itti fufu. Uummanni Oromoos dhaadannoosaa daawun wayyaanee jedhu fannifatee qabsoosaa fi fincila xumura gabrummaa ni finiinsa. Adda Bilisummaa Oromoo. Ammas nuun taane dubbii guggubachuu kolammin gumaa baasa malee gumaan nyaatu.
kooti gaala sibaatu jajjabaa lafe jajjabaa lafe gaala sibaatu jajjabaa lafe odola atu jalisa dhugaa lamiti kaaniin fannisa rasa sangubaati kaaniin fannisa rasa sangubaati. Kabnada kahe ole narki wagaba erran sari besi tu sadatu se lenga tu kali sabada sabasan siru kaya gade jatu sibe siru kaya gade oromo dure siru kaya gade erran sari siru kaya gade malik muture kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa kan isinii tamsa'aa jiru qophii keenya sa'aatii kanaati. Sadaas sagal kan baranaa jechuunis kan bara 2016 guyyaa fincilli diddaa gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti itti labsame waggaa 11ffaadha. Ergammoo fincilli diddaa gabrummaa kun gara fincila xumura gabrummaatti jijjiiramee guutummaa Oromiyaa keessatti finiinuudhaan mootummaa abbaa irree fi gabroonfataa wayyaanee raasuu eegalee waggaa tokko ta'ee jira. Haala kanarratti qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Akka ittaanutti simbiragaa ammallee nu faana bu'a. Sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ilaalchisee ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo.
guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa Sadaasa 9 bara 2005 yaadannoo sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa Eebila 11 bara 2014 qabsiifamee bifa adda ta'een Sadaasa 12 bara 2015 warraaqsa dhoofamee boqonnaa tokko malee waggaa guutuu geggeeffamaa jiru ilaalchisuun qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa dabarse. Sochiin seena qabeessi warraaqsi fincila diddaa gabrummaa Sadaasa 9 bara 2005 waamicha qabsoo karaa nagahaa addi bilisummaa Oromoo ummata Oromoo hundaaf godheen qabsiifame keessatti deeggartoonni Oromoo, barattoonni Oromoo fi qonnaan bultoonni bifa qindaa'ee fi ijaarameen itti hirmaachuun wareegama qaalii baasuun mootummaa abbaa irree boqonnaa dhorkuun bilisummaa fi walabummaa biyyaa jecha bara Oromoon gamtaan waamicha godhameef simatee falmachuutti jabaateedha. Goototni Oromoo wareegama qaalii gootummaan hiriiruun lubbuu deebitee bakka buusaa hin qabne kennuun saba isaaniif falmachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu biyya keessatti gadi jabeessuun ummata gidduu jiraachisuu danda'u irra dabree qeerroo bilisummaa Oromoo har'a bifa jaarmiyaan ijaaramee qabsicha bifa qindaa'een geggeessuun sochii fincila diddaa gabrummaa irraa gara sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaatti tarkaanfachiisuun abbaa irreetti xumura gochuu fi ummata Oromoo balbala bilisummaa irraan ga'ee jiruuf bu'uura kana buusuun danda'ameera. Kanaaf goototni qabsicha adda durummaan itti hirmaachuun wareegaman yeroo yaadannu gaddi guddaan otoo nutti dhagahamuu wareegama gootummaa kan jijjiiramaa fi bu'uura bilisummaa waan kaffalaniif guyyuu kan ittiin boonnuu fi kaayyoo isaan irratti wareegaman galiin ga'uun wareegama fakkaataa baasaa ummata keenya dammaqsuu ijaaruu fi tokkoomsuun falmaa gita hin qabne geggeessaa bakka amma irra geenyee jirru irra dhaabbatne guyyicha bifa adda ta'ee yaadachaa fi kabajachaa abbaa irreetti xumura gochuuf ummata keenya waliif falmaa irratti argamna. Yaadannoo sochii guyyaa fincila diddaa gabrummaa Sadaasa 9 bara 2005 bara kanaan wanti adda godhu sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa hoogganummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin Eebila 11 bara 2014 bifa qindaa'een qabsiifame. Addatti immoo Sadaasa 12 bara 2015 warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa dhoofamee warraaqsi seena qabeessi kan ummatni Oromoo Oromiyaa keessa jiraatuu fi ilmaan Oromoo addunyaa irra jiraatan hirmaachisee sochii fincila diddaa gabrummaa irraa gara sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaatti jijjiiramuun qeerroon bilisummaa Oromoo ummata Oromoo mara qabsoo firiirsee falmatee falmachisiisuun wareegama qaalii dachaan kaffaluun waggaa tokko guutuu otuu walirraa hin kutin falmachuun mootummaa abbaa irree afaan boollaa irraan qaarisaa jiraachuu kan mirkaneesse ta'uu isaa fi bara ummanni Oromoo gootummaan ka'ee haqa isaaf falmachuun sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argatee fi mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo injifannoolee cululuqoo tilmaama hin qabneen gonfameedha. Yaadannoo sochii Sadaasa 9 bara 2005 waggaa 11ffaa fi yaadannoo sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa Sadaasa 12 bara 2015 guyyaa yaadannoo fi kabajamaa ta'uu labsinu qabxiilee armaan gadii bu'uura isaa godhachuun ta'uu ni hubachiifna. 1. Yaadannoon kun yaadannoo biyyoolessa Oromiyaa kan gootota qabsoo bilisummaa Oromoo warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila diddaa gabrummaa Sadaasa 9 bara 2005 fi yaadannoo sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa Sadaasa 12 bara 2015 irratti wareegaman yaadachuu fi kaayyoo isaan irratti wareegaman galiin ga'uu irratti kan xiyyeeffate ta'uu hubachiisuun bara kana Sadaasa 9 hanga Sadaasa 12 bara 2016tti dhimma qabsoo biyya keessaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa irratti fuulleffachuun haala yeroo ammaa maqaa labsii muddamaa yookaan state of emergency jechuun wayyaaneen biyyattii gara bulchiinsa waraanaatti kallattiin deebisuun yeroo ammaa ummata Oromoo irratti yakka waraanaa fi duula duguugginsa sanyii raawwachuun ajjeechaa jumlaa, hidhaa jumlaa, mana hidhaa keessatti hiraarfamuu fi ibiddaaf rasaasaan gubamuu saamichaa fi sakatta'iinsa seeraan alaa humnaan dirqisiisanii gudeeduu fi
waraanaan shororkeeffamaa jiraachuu ummata keenya argaa jirru ofirraa dhaabsisuun bilisummaa keenya gonfachuuf fallii fi malli jiru qabsoo keenyatti jabaachuu ta'uu hubachuun bifa itti qabsoo warraaqsa fincila xumura gabrummaa amma adeemaa jiru daranuu jabeessinu marii fi sagaleen ummata keenyaa wareegamaa jiru itti dhageessifamu kan diinagdeen qabsicha galiin ga'uuf itti walitti qabamuu fi ijaarsi ummata keenyaa keessaa alaan jabaatee itti fufu ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun ummata Oromoo hundaa fi jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo hundaaf dhaamsa dabarseera. 2. Qeerroon bilisummaa Oromoo warraaqsa amma wayyaanee aangoo irraa qaarisaa jiruu fi warra faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an sammuu gubaa jiru kana dhoosee injifannoolee wareegama miliyoonotaan dhufaa jiru sekondii tokkoofillee haala fedhe kamiiniyyuu akka hin sharafamne tiksuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa galiin ga'uuf halkanii guyyaa aragalfii tokko malee qabsoo hardhooftuu geggeessuun diina hidhannoo hiikkachiisaa fi Oromoo hidhachiisaa falmachiisaa waan jiruuf ummatni Oromoo kanneen biyyoota ambaa garaagaraa keessatti argamtan ummatni Oromoo hundi diyaaspooraan Oromoo aktiivistoonni Oromoo dhugaan qabsoo ummata Oromoo milkeessuuf onnattanii fi jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo harka wal qabachuun of qusannoo tokko malee sochii fincila xumura gabrummaa cinaa dhaabbachuun abbaa irreetti xumura goonee bilisummaa balbala nu geessee jirtu akka dhuunfannuuf waamicha qabsoo jabeessuu irratti xiyyeeffate gadi jabeessuun isiniif dabarsina. 3. Nuti qeerroon bilisummaa Oromoo barattoonni Oromoo fi ummanni Oromoo hundi biyya keessatti yeroo ammaa qabsoo hadhooftuu geggeessuun waraana komaandi poostii wayyaanee waliin falmaa cimaa gochaa addatti qeerroon goototni Oromoo diina hidhannoo itti dhukaasu dura harka qullaa dhaabbachuun gootummaan mirga keenyaaf falmuun jumlaan hidhamaa wareegama qaalii kaffalaa fi ummanni keenya cufti qabsoo dorgomaa hin qabne waliin hiriiree falmachaa jiraachuu addunyaa fi diinniyyuu ragaa bahaa wayita jirutti qooda sochii kanaa cinaa dhaabbachuun deeggaruu fi wayyaanetti xumura gochuu dagachuun gurmuun maqaa kora beektota Oromoo jedhuun seera tumuu fi heera baasuun wal filuuf mumunyuuqaa jiru hawaasa alaa keessatti mul'achaa jiraachuu isaa wayita argaa dhageenyutti faallaa akeeka qeerroon bilisummaa hanga ammaa wareega baasee fi kan karoorfatee ka'een alatti ka'anii bololuun wareegama lammii ofiitti qoosuu fi saba qabsaa'u duubatti hambisanii hireen ummatichaa warra qabsaa'u irraa hafee ala irraa akka mutaa'uuf fakkeessuun karaa akka hin taane hubachiifna. 4. Qeerroon bilisummaa Oromoo jaarmiyaa sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa adda dureen geggeessaa jiru ta'uu firris diinnis ni beeka. Jaarmiyaan kun tarsiimoo warraaqsa mataa ofii fi kaayyoo itti masakamu kan qabu ta'uu irra dabree seeraa fi heera itti mootummaa dimokiraatawaa mirgi dhala namaa fi mirgoonni dimokiraasii keessatti kabajamuu danda'anii fi mootummaa ittiin ijaaruuf adeemuu bifa qindaa'ee fi haala addunyummaan waliin wal simuun qindoominaan kan qabu ta'uu ummata Oromoo fi jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo hundaaf ni mirkaneessa. 5. Walga'iin hayyoota seeraa Oromoo kan jaarmiyaalee siyaasaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoomsuu bu'uura godhate Laandanitti geggeeffamuu quba qabna. Ammas walga'iin akkasii kan akeeka jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu fi tokkoomsuu akkasumas sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa geggeessaa jirru jabeessuuf onnatee akka barbaadamuu fi jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo hundi irraa qooda fudhatanii fi caalmatti qabsoo biyya keessaa geggeeffamu cinaa dhaabbachuu irratti kan fuulleffate itti fufiinsaan akka geggeeffamu dhaamuun cinatti beektonni Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo duuba dhaabbatanis gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti ol seenuun dandeettii qabdan humna qabdanii fi qabeenya qabdaniin galii bilisummaa ummata keenyaa fi walabummaa biyya keenya akka geenyuuf akka of kennitan qeerroon bilisummaa Oromoo waamichaa fi dhaamsa Oromummaa isiniif dabarsa. Akeeka qabxiilee armaan olii fi haala waliigalaa qabsoon bilisummaa Oromoo itti jiru bu'uura godhachuun guyyaan yaadannoo 9 bara 2005 fi
guyyaan yaadannoo sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa akka guutummaa Oromiyaa fi bakka uummanni Oromoo itti argamu sadarkaa idil addunyaatti 9 hanga 12 bara 2016tti bifa adda ta'een kan kabajamu ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo hubachiise. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaa Oromooti. Qeerroo bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa onkoloolessa 30 bara 2016. Rorro alagaa jibbaaf falmaaf gad bahanii rasaasa wayyaaneen kan nurraa bahanii hayyoo fi akeekaa gootawwan Oromoo galmaan ga'uuf kunoo haa kaanu har'ammoo hidhadhuutii ka'ii hidhannoon qawweedha dirmadhu biyya kee Oromiyaa harmeedha dirmadhu biyya kee Oromiyaa harmeedha. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa simbira gahaa jiru ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaansine immoo gaafii fi deebii isin biraan geenya. Gaafii fi deebii kanas kan taasifne dargaggoo sabboonaa Oromoo Mu'aaz jedhamu waliin. Mu'aaz yeroo ammaa kana biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti hidhamee dararamaa jira. Akka reebamuufis uleen 120 itti murtaa'ee jira. Maaliif wanni kun itti murtaa'e? Mana hidhaatti Mu'aaz dubbisnee jirra. Akka ittaanutti simbira gahaa ammallee nu faana bu'a.
duraan dursee yaada kee sagalee bilisummaa Oromootiif laachuuf dhiyaachuuf hedduu si galateeffannamee maqaa kan kee guutuu fi bakka itti dhalattee bakka amma jirtu immoo walumaa gala dhaggeeffattoota keenya nuu himime. Anillee bakka an jiru kana barbaadanii rakkoo fi dhiibbaa keessa jiru kana uummata Oromootti na dhageessisuuf barbaaduu keessaniif uummata Oromoo bal'aatii fi maqaa yaadni adda bilisummaa Oromootiin hedduun isin galateeffadha. Itti aansuudhaan maqaan kiyya Muwaazenuu Daawud naan jedhani bakka itti dhaladhe godina Jimmaa Anaasiif immoo ganda Waawaa jedhamtu. Bakka amma jiru Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii irraa kiiloo 400 ol kan fagaatu mana hidhaa murtii federaalaa Haayil bakka jedhamtutti argama. Ayyee dargaggoo maalidha sababni ati mana hidhaa federaalaa guddicha kan Saudi Arabiyaa Riyaad jirutti akka hidhamtuuf si taasise? Sababni akka hidhamu na taasise guyyaa seena bara 2017 guyyaa Iida Arafaadha. Oguun Iida salaataaf deemu hiriyoota kiyya waliin alaabaa qabadheetiin deeme. Alaabaa maalii qabattan? Alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Ayyee. Qabadheetiin deeme oguun Iida salaatee ka'u booda namoonni hedduun alaabaa kanaan irratti arganii oguu asinatti deemanii. Isaanis alaabaa kana walumaan ol fuunee bifa hiriiraatti jijjiirree afaan Arabaatiin afaan Ingiliffaatiin namoonni hedduun akka rakkoon keessa jiru kana beekanuu fi dhaadannoo xiqqoo dhageessisaa turre. Isaan booda uummanni oguu heddummaa ta'e alaabaa kanaan gadhiiseetiin keessaa ba'e. Oguun alaabaa kana gadhiisee keessaa ba'e alaabaa kana jaallan kiyya alaabaa kana qabateeti shaararraa oggoo poolisiin biyya kanaa dhufeeti alaabaa kana harkaa fuudhe. Oggoo alaabaa kana harkaa fuudhe booda namoota hedduu keessa naanneetuma dhufee qabeetuma konkolaataa seenseeti jaallan kiyya na bira shubbitii itti baafateeti ofirraa ari'e. Sana boodaanis oggoo gara waajjira poolisaa na geessanu hiriira kana kan qindeessesiidha. Hiriira kana ammaaf akka qindeessee fi siyaasa biyya keenya keessatti gaggeessaa jirta wantoota jiru waan akkasii narra gaggeessanii san booda lakkii naa mitennaan gara mana abbaa alangaa na dabarsanii achitti reebicha akkaan hamaa ta'e narra gaggeessanii san booda achisitu namoota kana walitti qabeeti afilaa yookaan walgahii biyya keenya keessatti gochaa jira. Walgahiin itti gochaa jirtu maalidha gaaffii jedhu narra dhiyeessanii. Samboodaanis mudiira itti gaafatamaadha keessanii kan magaalaa kana jiru eenyudha bakka inni jiru nu geessi namoota waliin aflaa kana yookaan walgahii kana geggeessanu namoota kanatti bakka isaan jiran nu geessi namoota kanas immoo yookaan lakkoofsa bilbila isaanii nuuf kenni yookaas immoo lakkoofsa mana isaan galanuu nuuf kenni yookaan jedhanii namoota kana mara hundeekun jedhanii irraa dhorkadhe. Samboodaan viidiyoo nuti bakka walgahii sanitti geggeessinu walaloolee garaagaraa nuti dhiyeessinu efirtaanii qabanii achi asna baasaniiti achi weellisaadha biyya keenya keessatti weellisaan ni hojjetu waan jiruun irratti natti dubbatanii. Saninnis weellisaan nuti jeeniin rakkoo jirtu hunda si baasee ogguun himee fi namoota itti gaafatamaa keessa na fiddu malee naan jedhanii anis namoota kana asin jiran jedhanii. Sana boodaan guyyaa sadii ol akka malee na reebaa turanii kan booda gara mana murtii federaalaatti na dabarsanii yeroo hedduudhaaf hidhamtoota siyaasaa kanneen huutii Yamanii kana shakkaman waliin torban takkaa fi bakka qorra cabbii keessatti nu hidhaa turanii osoo achi jiru gaazexaan ayyaana irreechaa irratti uummanni du'e yeroo hedduu malaa hedduu bakka sanii na dhufe. Anis hogguu isaan mana murtii federaalaa na deebisanii gaazexaa kana harka qabadheetiin deemee hogguun deemee jedhee rakkoo jirtu rakkoo biyya keenya jirtu maaltu akka jiru mala isaa isaanis ifa godheefi. Kan booda isaanis bakka sanirraa bakka xiqqoosi wayya qabutti na jijjiiranii ergaachi na jijjiiranii booda mana murtii na geessanii mana murtii sanirratti safaraa Itoophiyaadha ka biyya kana jiranu imbaasii fudhatanii dhufanii. Achirratti gaaffii deebii jidduu keenyatti daqiiqaa dheeraadhaaf taasisanii gaaffii deebii taasisan keessatti wantoota rakkoo biyya keessa jirtuu fi maaliif akka uummanni kun deemanu
nuufima jedhaniiti safara sana dhiyeessanii ogguuna dhiyeessanii safaraan sunis mootummaa keenya garagalchuu deemanii mootummaa keenya gilaaba gochuu deeman malee nuti rakkoon biyya keenya hin jiru uummata biyya arabaa fi biyya faranjii jiru kanatu maallaqa walitti qabeetti biyyatti ergee mootummaa keenya garagalchuu deeman malee rakkoon tokko biyya keenya hin jiru jedhanii. Warri imbaasii wayyaanee? Eeyyeen imbaasii wayyaaneedha. Anis achirratti deebiin kenneefi nuti mootummaa isaaniis gilaaba gochuun deemnu nuti biyya isaanii barbaacha miti biyya keenya barbaachaa jirra akka keenya nu dhoofani. Magaalaa jarree guddichi irraa biyya keenya jala jedhanu magaalaan kun keessuma keenya handhuura keenya ture isaan lola jabaan irratti erga godhanii booda magaalaa kana qabannaan walumaan jiraanneefi amata dheeraadhaaf deemnee turre. Amata dheeraadhaan booda magaalaa kana gadhiisaa godaanaa nuun ceemeen jedhani. Magaalaa gadhiisaa godaanaa qofa osoo hin taane mana hidhaatti nu naqanii mana hidhaatti ibidda nu qabsiisanii jedhani. San booda deebisee namoota amantaa islaamaa qabaniin amantaa islaamaadhaa jijjiiradhaa jedhanii amantaan islaamaadhaa sirrii miti jennaan uummanni amantaan jijjiirannu jedhanii kanarratti uummata keenya hedduu mana hidhaatti geessanii mana hidhaa keessatti ibidda itti qabsiisanii. San boodaan innis nuti amantaa sirreeffadhaa jennee malee jijjiiradhaan jennee ogguu jedhee anis amantaa keessa maaltu isaan galchee jedhanii uummanni koo biyya kanaas gaaffiin ogguutti dheerachaa deemuunis akka isaan deebii kennaa deemaniin anis deebii dhugaadhaa laachaatiin deeme dubbii ragaa qabatamaadhaan gaazexaa hedduu irratti waan mul'achaa jiru mara isaanii ifa godheefi. San boodaan murtii duraan murtii guddaana kennuu yaadanillee narraa gadi buusanii hidhaa baatii 5 fi rukuttaa marraa 120 muranii. Rukuttaa maali? Rukuttaa jaldaa jedhanii akka afaan arabaatti rukuttaa nama reebanii uleedhuma nama reebanii marraa 120. Hayyee akkanatti murteessan. Kanatti murteessanii badiin sababiin isaanii murteessanii namoota sirraa masuula ta'anii wanna kana geggeessaa jiran fedhiin baataa hinaan jedhanii anis jaala kiyya kan waliin erbuu seenee qabsootti seene harka diinaatti kennuurraa ofii kiyyaaf harka diinaa sanitti yoon du'e inni qabsoonan bahee sana godhee galmaannaa ga'e irra caalaa waan ta'eef anis jaala kiyya basaasuullee hin barbaanne ifii kiyyaaf rakkoo narra geesse hunda'u obsaan dhandhamadheeti yoo rabbi keessaa na baasee nama keessaa ba'a yoon keessatti asis immoo jaalli kiyya kan biraa fe rakkoo ayin wanna an darameef kana galmaanni ga'a jedheetiin abdadha. Ayyee mee dargaggoo maasgaa wayitaammaa mana hidhaa keessa jirta haalli mana hidhaa suni maal fakkaata wayitaammaa kana bakki amma mana hidhaa jirtu kun eenyufaa waliin keessa jirta haalli mana hidhaa sanii hoo maal fakkaata kana nu himiti maa irratti ammoo dhaamsa qabdutti aanfadhu. Haalli mana hidhaa keessaadha hedduu inni ulfaataa obsa nama gaafata jireenyi isaa akka dhagaa namatti ulfaataa haa ta'u qabsoo keessatti wanna hedduu nama mudata wanna qabsoo keessa ogguu seenuuf jiran osoo hin seeniin rakkoo keessa jirtu san beekuutu nama barbaachisa. Kanaaf namni qabsoon godhe jee bahee takkas wanna qabsoo godhu san keessatti yoo rakkooleen garaagaraa isa mudanne qabsoonummaan sun ittiin mi'ooftu akka qabsoo sana galmaan ga'uun ta'u namni sun yoo rakkooleen garaagaraa mudachuu baatte anas kanaaf waan na dararulleen qabu dhaamseen uummata Oromoo fi akkasuma dhaabbilee siyaasaa uummata Oromoo jiran maraaf dhaamseen qabu yeroo ammaa kana uummanni Oromoodhaa biyya keessattis biyya alaattis ta'e bakka hundattuu rakkachaati dhibee hedduu keessa dabraa jira rakkoo hedduutu isa mudachaa jira kaan karaa baaraa kanattis hedduu isaa yeroo waliin deemnu hedduu isaanii nu biraa dhumaniiti kaan galaanni nyaatee kaanis gaara keessatti beelaan nurraa dhumaniiti kaanis osoo karaa deemnu irraa isaas nurraa rukuteeti bakka kana geenye wanni biyya baaniif immoo jaalan rakkina dhuunfaa keenyaadhaan miti bu'uura rakkina kanaa wanni nurraan ga'e gabrummaadha uummanni Oromoodhaa rakkina wanni inni qabu hin jiru rakkinni isaa gabrummaadha kanaaf dhaabbileen siyaasaa uummata Oromoodhaa osoo lola isaanii kana dhaabanii jaarmiyaa jalqaba jaallan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa hedduun irratti waleegamanii faajjii alaabaa kana gad dhaabuuf jecha baay'ee rakkachaa turanii amaanaa isaan nu kennanii dabran kana
tokko taanee waliin galmaan hageenyu amaanaa kana nyaachuutu hanga irraa rakkina kana keessa nu baasuu dhorke warreen maqaa siyaasaa hedduu dhaatanii biyyoota alaa kana keessa faca'an osoo deemsa isaanii kana sirreeffatanii jaarmiyaa takkicha kana jalatti wal qabatanii galma qabsoo kana galmaan gaanii dafanii biyya keenya nu galchanii gaarii natti fakkaata. Kanaaf uummanni Oromoodhaan jaarmiyaa siyaasaa hedduun qabu. Jaarmiyaa uummata addunyaa kana hedduu isaanii kan gabrummaa keessatti turanii qabsoo godhanii bilisooman hedduu seenaa isaanii biyyoota adda addaa seenaa isaanii dhagaa turre. Fakkeenyaaf biyya Eeshiyaa kana keessaa biyya Indiyaa yoo fudhanne waggaa 300 ol gabrummaa jala turanii waggaa 80 ol qabsoo godhanii bilisoomanii. Gaafa qabsoo godhan kana keessatti jaarmiyaa 29 ol qabaatu turanii. Jaarmiyaan 29 kun takka ofii walloleen beeku diina isaa lola malee diina isaa osoo loluuti 29 kun gaafa diina isaa mootee jedhu takkicha gaafa duraan qabsoo bilisummaa maqaa qabsoo bilisummaa biyya saniitiin bahe faana galanii kanaaf keenyallee qabsoon nuti goonu walirratti osoo hin taane diina irratti akka ta'u dhaamsa kanan dabarsaa fi walii gala isaaniitti dhaamsa dabarsu ilmaan Oromoo biyya keessaa qabsoo hadhaa rasaasa wayyaanee jala dhaabbachaa jiranii obsa guddaa qabaadhaan jedhanii akkasuma maatii wareegamtootaan obsa guddaa qabaadhaa gumaa ilmaan keessaniiti ni baasnaan jedhanii akkasuma waraana bilisummaa Oromootiin immoo jabaadhaa qabsoosin gootanii hanga irraas qabsoosin gootan nutillee of barsiisee ilmaan keessan akka isin jalaa kaanee isin faana buunee qabsoo kana goonan taasisee galata guddaa qabdanii jabaadhaa waaqayyoo isin waliin haa ta'u nutillee bakka marattu isin faana jirra. Jaalanni hooggantoota adda bilisummaa Oromootiif miseensota isaanii maraanillee galata guddaa qabdanii galanni qabsoo keessanii bilisummaa jabaadhaa of duuban deebiina diina ilmaan keessan ajjeesaa jiru kana diina obboleeyyiin keessan haadha keessan qe'eetti fixaa jiru kana irraan dheessinaati akkuma armaan dura qabsoo gochaa turtan qabsoo keessan jabee isaati itti fufaa nama haqaan deemu waaqa gargaara. Kanaaf duuban deebiinaan jedhani isinillee bakka kanatti na barbaaduu keessaniif galata guddaa qabdanii galanni keessan bilisummaa haa ta'u horaa deebanaa isinin jedha. Fayyaa ta'e galatoon jabaa.
Wabi ajechan amile nu jamse haranun debisu Wabi lisumma igana malisu falmata lakisu Gabrumba jalat oromoni satu Hamma bilisumma kurasiransu Kabitiban Bufi aches lamenu jiraj ubate popai ubamin debisu Irkana Agafal manna limona Irrelu tayyarab numosisi nuwala bomsi Irrelu tayyarab numosisi nuwala bomsi Khajilan har kota gabrumma bukuran kutu Asau sijite chape itibake lupunto abatu Awili khajilan har kota gabrumma bukuran kutu Asau sijite chape itibake lupunto abatu Ibedali beida Takelu punture Gamatar kampata Raho murati Mudi jebe ifat Hidabi ajechan Tulu pukote Biirkana Agafal manna limona Irrelu tayyarab numosisi nuwala bomsi Irrelu tayyarab numosisi nuwala bomsi Irrelu tayyarab Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa sinii tamsa'aa ture asirratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.